Shalom nagaan fi ayyaanni jaalalli araarri waaqayyo abbaa biraatee hunduma keessaniif haa baay'atu jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota madii YouTube lafuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani fi manni koo baay'ee nagaa guutuu qabna gooftaa koorraa kan ka'e nagaan keenya guutuudha sinirree lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Egaa obboloonni guyyaa darbetti like, comment, share, subscribe gochuudhaan nama keera abbachaa turtan guddaa eebbifamaa isiniin jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas obboloonni gara kun dhufan subscribe gochuun kottaa maatii naaf ta'a wantoota as keessaa argattan barumsas haa ta'u dhuga ba'umsa garaagaraa akkasuma faarfannaaf sagalee waaqayyo walaloo argachuu hin dandeessu. Gooftaan egaa karaa barbaade darbee hin dubbata karaa barbaade darbee ijoollee isaa hin gorfata. YouTube kanarraa kanatu argama na jajjabeessaa. Sinin jechuun jaalala isinitti hima. Guyyaa har'aa kanaan dhufee fi gudduu kana baay'ee waasamuu namaa gararraa ta'edha kan miidiyaa kanarratti argaa jirru. Egaa akka namaatti gaafa yaannu kana arguu mannaa osoo dafnee lafa kanarraa deemnee maal taa'ama jennu durasis ga'uu dandeenyerra ta'a. Kaan keenya immoo ebeluudha innee quba nama itti qabnu jiraachuu mala sababa ebeluu fi sababa ebeluutii fi wanta akkanaa ta'a kan jiru jennee dubbanna ta'a. Egaa wanti ta'ee hundumti keenya waan beeknudha. Viidiyoon kun immoo hin ta'a waan ta'eef inni nan irratti haasaa jiru waa'ee nama lubbuudhaan otoo lubbuun keessa jirtu abiddatti darbatanii abiddatti gubateetidha. Egaa akka namaatti gaafa yaannu kun waan hin yaaddamnedha. Sammuu namaa baay'ee wanta nama sukkanneessudha. Kun immoo ta'uudhaaf egaa giddiidha yookiin immoo ta'uuf dirqamaadha. Jennee immoo kan yaadni namoota meeqadha kan jedhu irratti dubbachuun barbaada. Kanas kanan dubbadhu immoo beekumsa koorraa ka'ee osoo hin taane amma waaqayyoon na gargaaree amma afurri waaqayyoo na ibsee amma ayyaanni isaa na gargaaree dubbii sagalee waaqayyootiin ol qabsiisee waan hin dubbadhuun qaba jechuudha dhimma kanarratti. Egaa gooftaan keenya nutti dubbateera. Wanti gooftaan dubbate immoo ta'uunsaa waan manoolledha. Waan gooftaan dubbate raawwatamuusaa waan manoolledha. Kana keessatti immoo kiristaanonni gahee akkamii taphachuu qabna? Faraduu qabna moo jilbiifannee gooftaa kanarraa araara gaafachuu qabna isa jedhu waan baay'ee wajjin hin dubbanna. Egaa mee faarsaa tokko wajjin hin dhaggeeffannee xiqqoo ishee wajjin hin kadhanneetu gara ittaanutti wajjin hin dabarra sin jedha gara macaafa qulqulluu dubbachuutti wajjin dabarra. Faarsaa kana hundumti keenya iyyuu dhaggeeffannee yaada garaa keenyaatti hin deeggaranne.
Qajeela andeemu namni dhuga faara durjiru. Dhiwa hin baafne amanachuun soobatti kan fiignu. Mina gara keessaa ka'anne jallinaa kan dubbannu. Karaa ati qabaattee dhabnee hoo maaloo akkam taanu. Gooftaa baay'ee si yakkine. Ani hundumaan si hin gammachiifne ati harka kee nurra kaabime. Gooftaa baay'ee si yakkine. Ani hundumaan si hin gammachiifne ati harka kee nurra kaabime. Guddaa goonessi galateeffannaa Waaqayyo Abbaa keenya ulfaataa bara baraan kabajamaa kan taate maqaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ati gargaaraa keenya, geggeessaa keenya, geggeessitee gargaartee lafa kanaan nu geesseerta. Hamaa fi jalina hundumarra nu dabarsitee du'a yeroo malee cabuu lafee malee yaa Waaqayyo barruun kee nu baatee lafa kanaan nu geef galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa kan dubbisa sagalee kan dubbachuuf hin deemaa. Ati na gargaari. Dubbachuu koof humna hin qabu. Ati garuu humna qabda. Waan dubbachuu barbaadde yaa Waaqayyo gooftaa maccaa saba kee kana biraan dhorkaa tokko malee dhowwaa tokko malee isaan bira haa ga'u. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yakkaaf badalii keenya hundumatti dhiifamaaf araara kee waan nu buustuuf maqaan kee haa eebbifamu. Dubbiin kun immoo yaa Waaqayyo gooftaa dubbatamee warra dhaga'anii hojiirra hin oolchine taanee akka borummoo nutti faranneef gooftaa koo dhageenya dubbiirra oolchuu akka dandeenyu hunduma keenya fayyaana kee baay'isii kan hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Amajaajin dukkanaa immoo dubbiin kun saba kana biraa kan geenyeef kallattii garaagaraatiin yaada isaa bittinneessaa jiru maqaa keetiin kan rukutame haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu maqaa Yesuusitiin ameen. Egaa Maatiyos boqonnaa 24 irraa waliin dubbifannaa. Maatiyos guutummaa isaatti waliin dubbifanna. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana tarii kaleessas dheengaddas dubbistaniirtu ta'a. Hin dubbisnaa baruma baraan hin quufamu. Inni immoo haaradha. Har'as waan haaraa waan nutti dubbatu qaba. Waaqayyo gooftaan har'as hin dubbata. Hafuurri qulqulluun hin dubbata. Warra isa dhaga'an, warra laphee isaaf kennan, warra gurra isaaf kennanitti Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Sagalee isaa nuuf haa eebbisu. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Yesuus waa'ee diigamuu mana qulqullummaa dubbachuu isaa jedha. Mata duree isaa kanaadha. Garuu mata duree isaatii gaditti argatamuun akkamii akka dhufu hin dubbata. Maaltu akka ta'u hin dubbata jechuudha bara dhumaarra. Guutummaa isaan dubbisaani. Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru barattoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isaatti agarsiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin argituu miti? Dhuguma isiniin jedha iddoo kanatti dhagaan tokko illee walirratti hin hafu in diigama malee isaan hin jedhe. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een barattoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kan barichaas maalidha? Milikinni dhufa keetii kan barichaas maalidha jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoonni baay'eenis in wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanetti ilaalladha. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sochiin lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Hubadhaa. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sochiin lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Wanti kun hundinuu jalqaba ciniinsuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isiniin kennu, isiniin ajjeesu anaaf jettanii saba hundum biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu.
walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ee sin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'een qabbanaa'aa hin adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya. Saba hundumatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaan kun guutummaa biyya lafaattis hin lallabama. Kana booddees dhumni in dhufa jedhe. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun inni Daani'el raajichi waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatani. Namni bantii mana isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuuf gadi hin bu'in. Lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi dubartoota hoosisaniif guyyaan sun attam sodaachisoodha. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiin guyyaa sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatti jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuu baatanii namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru. Egaa yeroo sanatti namni ilaa Masiihin as jira yookiin achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'een agarsiisu kunoo ani duraan dursee isinitti himeera jedha. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan gadi hin bu'inaa. Kunoo mana keessa gola jira yookiin yoo isiniin jedhanis hin amaninaa. Akka bakakkaa ba'a biiftuutii ba'uu hamma lixa biiftuutti ibsuu dhufanis dhufni ilmi namaas akka bakakkaan ba'a biiftuutii ba'u hamma lixa biiftuutti ibsuu dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a. Raqni iddoo jirutti qoqonjooranii waliin ga'u jedhe. Yesuusitti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti, jiinis ifa ishee laattu. Urjoonni waaqa irraa hin harca'u. Humnoonni bantii waaqas hin raafamu. Yommus milikkinni ilma namaa waaqa keessatti mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hunduu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufu isaa arguuf jiru. Inni ergamoota isaa waaqa irraa sagalee malakkata guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra Waaqayyoof fo'aman qixa afran handara bantii waaqaa gara tokkotti hamma isa gara kaanittis walitti hin qabu jedhe. Yesuus ammoo muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Damee isaa quqquuqee baala yemmuu biqilchu bonni akka dhiyaate hin hubatu. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yemmuu argitan akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Hubadhaa iddoo kanatti irra deebi'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24:32. Yesuus ammoo muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Damee isaa quqquuqee baala yemmuu biqilchu bonni akka dhiyaate hin hubatu. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yemmuu argitan akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Dhugumas isinitti hima wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqni fi lafti darbuuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu jedhe. Yesuusitti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni koo waaqa irraa ilmis namni tokkollees kana hin beekanii. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakutti hin daaku. Isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti.
Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu beektaniiti dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekeen dammaqaa mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'otaa, Ilmi Namaa yeroo isin quba hin qabnetti hin dhufaa. Yesuus itti fufee, egaa hojjetaa amanamaa fi ogeessi gooftaa isaa naawota isaa warra kaaniif yeroodhaan nyaata isaanii akka isaaniif kennuuf mana isaa irra hin kaa'ata isa kam ree? Egaa hojjetaan sun gooftaa isaa dhufee akkasuma utuu hojjetu kan isaa Egaa hojjetaan kun gooftaan isaa dhufee akkasuma utuu hojjetu kan isaa arguu gammachuu qaba. Dhuguma isinitti hima, gooftaan isa qabeenya isaa hunduma irratti ajajjuu isa gochuuf jira. Garuu hojjetaan hamaan sun yaada isaa keessatti gooftaan koo hin tura hin jedha ta'a. Hojjettoota akka isaatti reebuu, ofii isaatii immoo nyaachuu, warra machooftu wajjinis dhuguu hin jalqabata. Yommus gooftaan isaa guyyaa inni itti hin eegnetti, yeroo inni hin beeknetti sin dhufa. Mataa hojjetaa sanaas hin tarsaasa. Guyyaa isa dhumaattis ga'a warra of hin argine hin hiraa fi achitti namoonni hin boo'u, ilkaanis hin qaru jedha. Guutummaa isaan dubbisee egaa dubbisa irratti tarii rakkina qabaachuun maal naaf galchaa isiniin jedha. Isinirra deebi'aati dubbifadhaadha. Iddoon nama dubbisee Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsuma 1 jalqabeen haga lakkoofsa dhumaattiin dubbisee 51 qaba. Egaa fakkeenya garaagaraatiin gooftaan kaaseera. Bara dhufaatiin gooftaan keenya dhufuudhaaf ga'e, mootummaa irratti akka ka'u, sabni saba irrattis akka ka'u, walii keenya irratti akka ka'an dubbateera Waaqayyo. Yeroon kun immoo yeroo akkamiiti jedhee jalqaba ciniinsuuti jedhe. Yeroo gooftaan itti balbala irra ga'edha waan ta'eef dammaqaadha jedhe. Iddoo biraatti immoo maal jedhaa? Namootni warri amananiyyoodha akka hin wallaalchifamnetti of eeggadhaadha. Wanti amma ta'aa jiru kun eenyutti akka quba qabnu nu taasisa? Eenyuun komachaa jirra? Moo dubbii gooftatu raawwachaa jira? Kanaafiyyuu ani immoo of qopheessuun qaba. Wanta gochuun natti jiru hojjetaa Waaqayyoo ergan ta'eetii dhugaa ba'uun qaba. Lubbuun tokkollee gara mana Waaqayyootti dhufuu qabda. Abidda kanatti gubachuu hin qabdu jennee mudhii keenya hafuura qulqulluudhaan jabeeffannee kaan irra moo nutis akkuma ormaa teenyee quba namatti qabaa irra? Eenyuun komachaa irraa amma badii amma ta'aa jiru kanaaf? Dhuguma beelliin taa'aa dheera. Beelli immoo taa'aa jira. Sochiin lafaa hin ta'a jedhameera, sochiin lafaas ta'eera. Fuudhaa jiru, heerumaas jiru, manni akka malee ijaaramaa jira. Garuu lubbuun dhala namaa ammoo baay'ee rakaseera sa'aatii kanatti. Kuni ta'uun immoo dirqamadha sagalee Waaqayyooti. Dirqama ta'uu qaba. Waan gooftaan haa ta'u immoo namnumaa dhorkuu hin danda'u. Wanti hundumtuu hin darba. Waaqni fi lafti kun akka waraqaa walitti maramanii yoo darbaniyyuu dubbiin Waaqayyoo mullee hin darbu. Hin taasisa jedhe Waaqayyoon ma taasisa. Kanaaf nuti maal gochuu qabna? Warreen amma badaa jiran kanaaf, afaan xiyyiitiinis haamamaa jiran kanaaf, abiddaanis gubachaa jiran kanaaf, akkasuma raajonni sobduun illee ka'anii mana Waaqayyoo akka malee gochaa jiran kanaaf. Sa'aatii kanatti kan nuti boo'uu qabnu tarii warri Waaqayyoon qabna jennee Waaqayyoon beeknu. Waa'ee foon isaanii isaan biyya lafaa kanarraa osoo hin taane waa'ee lubbuu isaaniitiif boo'uu qabna. Keessammoo isaaniif boo'utti nuyi warra boo'ichaa kan taane boruu lafa kana dhaqnee warra ilkaan qarassanatti akka hin makamnee fi ofii keenya adeemsa keenya eeggachuu, gooftaadhaaf jiraachuu, hojjetaa amanamaa isaaf ta'uu qabna, dammaqoota ta'uu qabna. Asuma keessatti kutaadhuma kana Maatiyos 25 irratti godhattanii ilaalta fakkeenya dubartoota kurnanii sana nu hima. Har'a wangeela qabannee fakkeenya dubartoota kurnanii lallabna malee meeqan keenyatu immoo boba'aan keenya nu jalaa dhumeera? Meeqan keenyatu hafuurri ni daa'imummaa keenya isa gaafa gooftaa amannee, isa gaafa jalqaba gooftaa amannee nurreera? Raftee dubartoonni 5 biraa, dubartoonni 5 immoo biraa dammaqxee jechuudha. Nuyi hoo rafnee irra moo dammaqnee jirra isa jedhudha. Kanaaf mata dureen koo inni har'aa maalidha? Kana irratti dubbachuu barbaadanii waa'ee sabni saba irratti hin kaa'u, mootummaa irratti hin kaa'u, dubbii sagalee Waaqayyoo immoo yoomillee akka hin dabarre dubbachuun barbaada. Kana keessa teenyee faraduu akka hin qabne of haa ilaallannu hundi keenyayyuu. Eenyumayyuu qaama kamiyyuu ta'an dubbachaa hin jiru. Qaama kamiifiyyuu bukkee dhaabbadheen dubbachaa hin jiru. Inni ani beeku isa kanaadha.
Inni kun immoo waan inni dubbate yoomillee nafuun raawwata malee jechuudha. Kanaaf tarii yoo daganni irra ta'e, tarii yoo inni irraaffanne ta'e wal yaadachiisuuf malee qaama kamiyyuu deeggaraaf miti. Qaama deeggaruun qabu biyya lafaa kanarraa. Hamma gooftaan na jiraachise jiraadhe yoon darbe immoo gara isaan naqa. Kanan jiraadhu kana keessatti garuu tokkoffaa isaaf jiraachuudha. Lammaffaa mootummaa isaa kana keessatti hamma naa danda'ameen dhugaa isaa bahee biyyaansi yoo xiqqaate lubbuu 2-3 yoon argadhe gammachuun gosa kanaadha. Mana ijaarrachuu miti, birrii baay'ee qabaachuu miti. Akka namaa jireenya itti tole keessa facarraqee jiraachuu miti. Inni sun darbaadha. Sijammar sagaleen Waaqayyoo akka jedhetti maadha? Otoo inni kun ta'utti dhaloonni kun hin darbaneedhe. Dhaloonni amma jiran kun otoo hin darbin inni kun hin ta'a. Ciniinsuu keessa jirra. Hamma geessifannee deenyutti ciniinsuu keessa jirra. Guyyaadhaa guyyaatti kan nu arginu jecha sukkanneessadha. Hojii sukkanneessadha. Bara itti abbaan ulfina dhabeedha. Bara itti haati ulfina dhabdeedha. Bara itti daa'imni iyyatee sagalee ishee namni dhaga'uuf dhibeedha. Bara itti obboleessa obboleettii irratti ka'eedha. Durboonni baay'een daffaramaa jiru humnaan. Bara itti obboleettiin obboleessa irratti kaateedha. Dabarsanii wal kennaa jiru. Mana nama hundumaa dukkaana gaddaatu jira. Kanaaf kiristaana irraa maaltu eegama ree? Tokkoffaa karaa Waaqayyoo irratti of eeggachuu qabna nuumta ofii keenyaaf. Dogongoruu hin qabnu, wallaalchifamuu hin qabnu. Muddamuus hin qabnu, murteessuus hin qabnu. Dubbii sagalee Waaqayyoo waan ta'u qabu hin taasisa waan ta'eef isatti hirkannee waan hundumaayyuu faraduudhaaf kaachuu hin qabnu. Kan Waaqayyoo hin ta'a jedhe namni waan godhu hin qabu. Harka Waaqayyoo eenyumtu qabee micciiruu hin danda'u. Waan inni hin taa'e raayitiitti godhee eenyumtu dhufee eegsitti gochuu hin danda'u. Kanaaf obboleessaaf obboleettii akka carraatee sagalee kana dhageessu. Waaqayyoon dhufuudhaaf balbalarra ga'eera. Ibsaan kee immoo hammamtuu jira. Maal immoo hojjennee mana Waaqayyoo keessaa gimbiin keenya nuuf guuteera moo ammayyuu duwwaadha laata inni Waaqayyo nutti kenne. Hojjetaa isaa amanamaa hin taane sana argitaniirtu miti. Qabeenya itti kennee deeme. Lama hojjetanii bu'aa buusan innaan tokko hin awwaale. Waaqayyo wanti inni lafa kanarratti nu fideef hojii isaa akka hojjennuufidhaaf malee akka nuti rafnuuf miti, akka farannuuf miti. Dhufti gooftaa gaafa ga'u raqni iyyuu bakka bakkatti walitti qoqoncooraadha. Mukaan lubbuu namaa miti. Kanaaf gooftaan dhufuudhaa ka'eera waan ta'eef hojjetaa amanamaa hin taane yoo ta'e dafee atiyyuu yaada garaa kee geeddaradhu. Anis madaanitti yaada garaa koon geeddaradha. Hojjetaa rafaa hirriiba hin jirtu yoo taate hirriiba keessaa dammaqi. Anis obboleettiin kee hirriiba keessaa nan dammaqa. Egaa biyya lafaatiin wanti nuti adda taanu yoo jiraanne kanaan gaggeeffamuudha. Kanaan gaggeeffamuun keenya biyya lafaarraa adda nu godha. Sababni isaa maaliif waan hundumtuu as keessatti caaffameera. Wanti hundumtuu keenya windiveenii kallattii nutti agarsiisu kallattii jireenyaa nutti agarsiisu as keessa jira. Kanaan gaggeeffamanii immoo dhaloota iyyuu kanaan karaa irratti deebisu malee akkuma dhalootaa taanee baay'eedhuma firdiif kaachuu hin qabnu. Waaw jennis akka malee rifachuu hin qabnu. Kuni waan ta'uu qabudha. Nooyi gaafa inni itti markaba ijaaru baay'ee isaanii hin gaa'isan. Itti kolfan, of gatanii, of wallaalanii. Maaliin? Waan biyya lafaatiin of wallaalanii. Nyaachuu dhugumachaa of wallaalanii. Doonii Nooyi tolche sana keessatti otoo isaanis akka Nooyitti gooftaa kanaaf abboomamaniiru ta'anii namoota baay'een achi keessaa ooluu danda'a. Garuu nama san hunda keessaa Nooyi takkitti argate sagaleen Waaqayyoo akka jedhutti nama qajeelaa. Egaa warreen nyaataaf dhugaatitti gorasuun bishaan badiisaa gaafa dhufu namni takkayyuu keessaa nafne. Ammas gooftaan keenya dhufee utuu teenyee waan baay'ee haasofnu, utuu teenyee murteessinu, utuu wanti argine kun iyyuu nutti ulfaatee teenyee of abaarru dhalachuu keenya jibbinu akka gooftaan nutti hin dhufne waan dhalatteef qabda. Kana arguun iyyuu immoo waan tokko nu hubachiisa. An akka kootti kana arguun koo wanta amma ta'aa jiru kana arguun koo sammuu koo gararraa yoo ta'e illee waan hubachiiseera.
Edaan waan baay'ee karoorsina, waan dheeraa karoorsina gooftaan nu fageera. Kan lafaaf otoo kaannu kan olii otoo manguduunfatin galaa of harkaa hin qabnu. Ilaamee obboloota koo biyya lafaa kanarraa irree abidda nama gubee yerootti namarraa dhaamudha. Foon nama gubee sokkuudha. Abiddi achi keessaa achi ol jiru muraamuun saayyuu inni nama nyaatu hin du'edha sagaleen Waaqayyoo. Abiddi isaas hin dhaamu. Akka carraa ta'e obboloonni gooftaa hin fudhanne yoo sagalee kan hin dhaggeeffattu ta'e. Abidda isee biyya lafaa kana akkas nama gubuuf hamma kana kan rifanne hamma kana sammuu keenya kan kanneessi hamma yaaduu dadhabnu dirasiitti. Himimmaan buusuuf illee hamma himimmaan dhabnu dirasiitti kan nu geessise kuni salphaa ture. Garuu inni achi olii baay'ee salphaa miti. Bara baraan hin dhaamu, ilkaan qaruun achi keessaa hin darbu. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun immoo nama fayyisa, jireenya bara baraa namaaf kenna. Karaan dhugaan jireenyi isa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti akkuma jedhu karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoosdhaan argama. Kanaafiyyuu isatti amanaa isiniin jedha. Egaa warri kiristaana taatan immoo akka wallaalchifamne jabaadhaa. Waan taayiru waan baay'eedha. Maafan kana arge lafa kanarra maafan jiraadhe jechuu dandeenya irra ta'a. Baga jiraanne argine. Garuu dammaquu immoo qabna, rafuu hin qabnu. Gooftaan keenya gaafa dhufe akka iddoodhaan hin dhabne. Abidda ishii lafaa kana hamma kana arginee kan boonye saawolii sana keessa seenne immoo akka gudiin taanee fi lubbuu keenya kana immoo du'arraa baraaruudhaaf maal gochuu qabna? Dammaquu qabna. Dammaqaa. Dammoo jabaadhaa. Hin qoraminaa, waan arginu hundumatti qoramuu hin qabnu, jabaachuu qabna. Kan jabaan immoo isa kanarrattidha. Otoo obboleessi ishii jalaa du'e obboleettii ishii jalaa duute akkana itti ilaata jechuu dandeessu. Du'eera obboleessa gosa awwaaleera xiyyiitti dhumaan hin dhabeessas garuu obboleessa kooti obboleettii kooti waan jedhu hin jiru kana keessa. Namni hundumtuu amma nama ta'etti kabaja qaba, ulfina qaba, jaallatamuutu isaaf ta'a, kabajamuutu isaaf ta'a. Garuu immoo guyyaa dhumaatti eenyumtuu eenyu oolchuu hin danda'u, eenyumtuu eenyuuf dubbachuu hin danda'u. Wanti nurraa eegamu yoo jiraate gooftaa kana dammaqnee eeguudha. Sabni illee akka dammaqaniif mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera, yaada garaa keessanii geeddaradhaa jennee lallabuu duwwaadha. Bukeessa waan biraa keessa seenuun akka kottiif barbaachisaa miti. Ani kan kun dubbachaa jira iddoo kanatti. Kanaafiyyuu bu'aan ani buusus hin jiru achi keessa seenee otoo bukeesse dubbii baay'ee. Bu'aan ani buusu yoo jiraate garuu borti gatiin kan naa kaffalamu yoo jiraate garuu kiristaanonni keessuma. Barreeffama ati har'a sarara takka barreessitee mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa itti ati poostii gootu kallattii garagaraatiinis haa ta'u sagalee keetiinis namaaf haa ta'u. Inni sun walitti siif galmaa. Garuu inni tokko gaafa taa'ee tokkotti murteessu gaafa taa'ee tokko qabeetumu atis hojjumaan qabdeetumta yoo ta'e galmaa jira innis jechuudha. Gaheen keenya kana dubbachuudha. Gaheen keenya gooftaa Yesuus Kiristoos akka amananiif sabatti labsuu fi ofii keenyaaf illee dammaqnee isa eeguudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru, ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Egaa kun ta'uun dirqama akkuma dubbii koo goolabuu yoon barbaade wanti amma ta'aa jiru kun hundumti isaayyuu dirqama ta'uu qaba. Gooftarraa ta'e bakka gooftatu jedhe waan ta'eef. Siyaa namoota Galiilaa maaf akkas fajajjanii na ilaaltanii akkuma asii ol ba'uu koo na argitan deebi'ee dhufu ilma namaa arguuf jirtu ittiin jedhe. Abbootii baay'een otoo dhufaatii isaa eeganuu darbaniiru. Nu garuu dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru kana waan abbootiin keenya kaleessan argina, abbaan keenya ni nu dhalche, haati keenya isheen nu dhalteeyyuu waan kaleessan argin immoo har'a argaa jirra. Kaleessarra wanti ciggaasisaan har'a argamaa jira. Hubadhaa, dammaqaa, hin rafinaa. Jajjabaadhaa lafa jirtanitti immoo qorumsa kana argitanii jilbi keessa isin laafin abdii isin kutatinaa. Kiristaan abdii qaba, abdiin kutatu. Hin darba inni jennu ko foon nu dabartee lafa kanarratti yoo arguu baanneeyyuu tarii gidduu kanatti gooftaan yoo dhufe arguu baanneeyyuu nuti ikkoo isa bira deemne jechuun nuuf dabarteerti jechuudha. Akka carraa ta'e immoo tarii foon maal lafa kanarratti wanti kun hundumtuu gabbadee dhaabbatee tarii arguufis jirra ta'an beekamu. Inni hojii gooftati. Nu waan beeknu hin qabnu. Hiikuu sidhuus kan danda'u isaadha. Kanaafiyyuu obboloonni kiristaanaa jajjabaadhaadha. Lafa jirtanitti immoo kadhadhaadha. Biyyaaf akka kadhannu gooftaan nu abbooma. Yeroo hundumaa akka kadhannu gooftaan nu abbooma. Kadhatatti jajjabaachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuu qabna.
waan arginu hundumaatti immoo rifachuu hin qabnu. Isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu. Dubbii koo keessatti tarii san dogongoree dhiifama naaf godhaadha. Sagalee Waaqayyoo kana immoo irra deddeebi'aa dubbifadhaa. Sanaan isinii dubbise caalarras isin ofii dubbifattan isiniif gala. Hafuurri qulqulluun immoo isiniif ibsa hunduma keessanii isiniin jedha. Maatiyos boqonnaa 24 kuni ta'uun dirqama isa jedhu irratti dubbachuun barbaade. Egaa ergaa koo dabarfadheera. Obboloonni kiristaanaa keessumaa obboloonni kiristaanaa adaraa keessan dammaqaa isiniin jedha. Anis nan dammaqaa iddoo rafee jiru nan kaa'a. Isiniin jechuun barbaada. Warri Kiristoos hin amanne itti amanaa karaan dhugaan jireenyi isa jechuun yaada koo nan goolabaa. Gooftaan hunduma keessa sinaa eebbisee eebbifama.